Osoo kadhachaa fi jiru karaa duubaa deemetu udduu tuttuqe. Udduu tuttuqe maayinni paaster maayinni enna Isaayyaas 7:7 dubbifadhu jedheen. Oromoo rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Gudi paastari. Maayini? Osoo oldaa keessatti immoo mucoo tokkoof kadhatu harkarra kaa'e. Akka kasaataatti tagarsi waaqayyo niisaa akka taate. Booddee kootan manatti si kadhadhe. Mucayyoo mana deemteet osoo kadhachaa fi jiru karaa duubaa deemetu udduu tuttuqe. Udduu tuttuqe maayinni paaster maayinni enna Isaayyaas 7:7 dubbifadhu jedheen. Isaayyaas 7:7 maal jedha? Aanqaa ku ikkafatillaachuwaal. Oromoo rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuuyyuu hin dhofata. Namni dhalate kamiyyuu guyyaa tokko ni du'a. Isa itti mataa cabnus, isa irratti mataa wal cabsinus guyyaa tokko dhiisnee adeemna. Gurbaa ati Oromoodha? Ani immoo. Eegaa nama bira si duuba jira? Beeke inni Arsii. Miti boo Harargeedha. Aboo Jimmaa inni. Wallagga malee. Aboo inni warra ba. Aboo inni Gujiidha Arsiidha malee. Jimmaa warra Harargee. አንተ ሰው አቤት ማን አንተ? እኔን ነው? አዎ አንተ ይታያል። ኦሮሞ ነኝ። አሜሪካ ውስጥ ለ10 ደቂቃ መብራት ቢጠፋ አሜሪካ በቢሊዮኖች ዶላር ነው የከሰረችው። ዝርፊያ ማለት ነው። ካሜራ የለማ ግልጽ ነው። ካሜራ ሴኩሪቲ ካሜራ የለም፣ ዝርፊያ ነው በቢሊዮን ዶላር። እኔ እናንተ መሃል ግን መብራት ቢጠፋ እቃውን አንነካውም። ለምን? ጨለማን የፈጠረው ጌታ ስለሚያይ። Let's